Akkam jirtu daawwattoota YouTube har'allee viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufeera. Har'a immoo faayidaalee qullubbii adii isiniif fideera. Gara viidiyoo kiyyatti deemuu dura warri haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Subscribe gootanii warri na faana turtan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Faayidaa isaa baay'inni keessan ni beektanii. Yeroo dheeraaf qullubbii adii mana keenya keessatti baay'inaan ni fayyadamna. Nyaata mi'eessuu fi wantoota garaagaraa ittiin gochuudhaafis jechuudha. Qullubbii adii qofa fayyadamuudhaan dhibeewwan adda addaa qabamuu irraa of ittisuu fi hir'isuu ni dandeenya. Qullubbii adii of keessatti kaarbohaayidireetii fi pirootiinii kan qabatedha. Kunis qullubbii adii yeroo hunda nyaatuun qofa qaama keenyaa fi sammuu keenya fayyaa qabeessa gochuu ni danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo qullubbii adii mineraalaa fi vaayitaaminoota adda addaa kan qabatedha. Fakkeenyaaf kan akka vaayitaamin B, soodiyem, pootaashiyeem, magneeziyamii fi kan kana fakkaatan fi kan baay'ee of keessatti qabatedha jechuudha. Kana fayyadamuun dhibeewwan garaagaraa ittisuu ni dandeenya. Kanneen keessaa infekshinoota garaagaraa fayyisuuf nuuf gargaara. Dhukkuba qufaa akkasumas dhukkuboota vaayirasii fi baakteeriyaan dhufan nurraa ittisa. Kanaaf immoo nyaata nyaannee yoo nuuf dakkamuu dideef qullubbii adii nyaachuudhaan yaaluu ni dandeenya. Sababni isaas qullubbiin adii of keessatti anti-inflammatorii fi antioksidantii of keessaa kan qabatedha. Rakkoolee kanneen salphamatti furuu dandeenya. Kan biraa immoo dhukkuboota onnee wajjin wal qabataniif gaariidha. Koolesteroolii ni hir'isa. Dhiigni keenya akka seeraan tamsa'u ni godha. Kan biraa immoo dafnee akka hin dulloomneef nuuf gargaara. Qullubbii adii guyyaa guyyaa nyaachuudhaan dadhabbiin akka nutti hin dhaga'amneef nuuf gargaara. Mukaa'uu nurraa hir'isa. Kan biraa immoo hirriba keessattuu yoo hirribni isin dideef aannan burcuqqoo tokkoo fi qullubbii adii firee takkaa fi damma maankiyaa shaayii tokko walitti gochuudhaan dursa qullubbii adii erga bulleessineen booda aannanitti buusneetiniin aannan wajjin danfisna. Erga danfisneen booda maankiyaa shaayii tokko dammatti buusuudhaan saniin gooda waliin dhahuudhaan gara hirribaa deemuun duratti daqiiqaa 30 duratti jechuudha. Osoo isa dhugnee rafnee hirriba bareedaa akka rafnu ni dandeenya jedhamee ni himama. Keessattuu warri hirribni isin rakkisuuf furmaata baay'ee bareedaa ta'edha. Kanaafuu qullubbiin adii faayidaa kanaa fi kan kana fakkaatan of keessatti kan qabatedha. Qullubbii adii nyaata nyaatnu keessatti yeroo hunda osoo itti buusnee fayyadamnee bareedaadha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata gabaabsee isiniif fideera. Waa'ee qullubbii adii baay'eedha himamee hin dhimu. Garuu gabaabsee isiniif fiduuf murteesseera jechuudha. Warroonni gaafii qabdan gaafii keessan gara koomentii jalaa naaf barreessuu dandeettanii. Like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoolee biraatti walitti deemnutti nagaan naaf tura.